Magaalaa Finfinneetti sosochii Itoophiyaan oomishtuu marsaa shanaffaatiin baazaarii fi egzibishiniin Addis Intarnaashinaal Konveeshiniitti qophaa'een oomishttootaaf walitti hidhaminsi gabaa uumamuu kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay himan. Akka obbo Jaanxiraar jedhanitti kaayyoo guddaan sosochii kana rakkoolee indaastirii oomishaa murteessoo ta'an furuun indaastiriiwwan oomishaa wal dorgomaa misooma itti fufiinsa qabu akka galmeessanii fi deeggaruu gama biraatiin ammoo oomishaa fi oomishtummaa guddisuu akkasumas aadaa hojii jijjiiruun indaastiriiwwan oomishaa carraa hojii bal'inaan akka uumaniif hojii xiyyeeffannoon hojjetamaa jirudha jedhan. የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ከ5 ዓመት በፊት ሲጀመር waggaa 5 dura sosochiin kun wayita jalqabu baazaariif egzibishinii qopheessuurra kan darbe indaastiriiwwan oomishaatti wantoota hudhaa ta'an xiyyeeffannoon adda baasuun haalli mijataan akka isaaniif uumamuuf hojii hojjetameen milkaa'inni argameera. Keessattuu imaammata haaraa guddina indaastiriitiif mijataa ta'e baasuurraa jalqabee hanga walitti hidhaminsi gabaa alaa fi keessaa isaaniif mijaatutti hojiin bu'a qabeessa ta'e hojjetameera. Kana malees hojiin beekumsa ceesisuu fi muuxannoo waliif qooduu guddaan hojjetamuu eeranii humna oomishaa indaastiriiwwanii guddisuuf hojii deeggarsaa hojjetameen guddina dinagdee biyyaa keessatti bu'aan indaastirii oomishaa olaanaa ta'uu himan. Kanaanis magaalaa Finfinneetti baay'inni indaastiriiwwan oomishaa 3,900 ga'us ibsameera. እንደ ሀገር ኢንዱስትሪ ወይም አምራቹ ዘርፍ ትኩረት ከተሰጣቸው መስኮች በመሆናቸው guddina dinagdee biyya keenyaa keessattis ga'een indaastirii oomishaa olaanaadha. Kanaafis xiyyeeffannoo mootummaan dhaabbilee dhuunfaa jajjabeessuuf kenneen magaalaa Finfinneetti baay'inni indaastiriiwwanii 3,900 ga'uu danda'eera. Kun ammallee haala guddina magaalaa keenyaa waliin yoo ilaalle ga'aa miti. Walitti hidhaminsa gabaa uumneerra. Kun ammas ga'aa miti. Kana caala hojjechuu qabna. Indaastiriiwwan kanneeniifis liqaa maallaqaa fi bakka hojii mijeessuun oomishaa fi oomishtummaa isaanii daran akka guddisaniif deeggarsii fi hordoffiin taasifamus eeraniiru obbo Jaanxiraar. ከተማችን በልማት ጎዳና ላይ ነው ያለችው። Magaalaan keenya magaalaa keessani Finfinneen daraan oomishtee mallattoo badhaadhinaa akka taatuuf kan kanaan duraa caala hojjettanii oomisha alaa galaa ture biyya keessatti hambisuun gabaa alaafillee oomishuu qabdu. Carraa hojiis bal'inaan uumuun isinirra jira. Gama keenyaan rakkoo bakka hojii qabdanii fi liqii mijeessuuf kutannoon akkuma kanaan dura ni hojjenna. Baazaarii fi egzibishiniin qophaa'e kun mata duree Itoophiyaan oomishtuu Finfinneen haa badhaatu jedhuun kan qophaa'e yoo ta'u, indaastiriiwwan gara giddugaleessaattii fi olaanaatti ce'aniif beekamtiin kennameera. Kanneen gara indaastirii giddugaleessaa fi olaanaatti ce'an dubbisneen sosochii kanaan walitti hidhaminsi gabaa kan isaaniif uumame ta'uu fi akkasumas gara biyya alaattillee erguudhaaf qophii ta'uu himanii jiru. አንጋፋ አምራች ሆነን ለመገኘት ነው ዓላማችን። Kaayyoon keenya qulqullina oomishaa mirkaneessaa baay'ina oomishaa dabaluun oomishtoota hangafa taanee argamuudha. Kanaanis carraa hojii bal'aa uumuuf karoorfannee hojjetaa jirra. በቀጣይነት ደግሞ ወደ ከፍተኛ የማደግ ሐሳቦች አሉን። ያው ብዙ ሰራተኞች በስራችን አለ። ኦምሻ ኦላናatti ce'uuf hojjenna. Oomisha alaa biyya keessaan bakka buusuuf hojjechaa jirra. Kanaanis milkoofneerra. Hojjettoota hedduufis carraa hojii uumneerra.